tole suuraan tun akkana sin jette nama jaalatu tokkotti iccitii himatta ka jaalatu sunillee ka biraa ka jaalatu sanitti hima sunillee ka jaalatu sanitti hima sunillee ka jaalatu sanitti hima iccitiin ati himte sun nama hunda wal bira gahee jira laakiin hundinuu wal dho'isa laakiin iccitii kee hundinuu hin beekanii sin jira suuraan lamaffaatun ammoo in dubbise sa'a kanatu distiin mataa isaa irratti qadaadame sanbooda namticha Muktaar jedhan tokkotu jira yani hayyuu baadiyaa saniiti alma hin bira deemanii Muktaar distii kana mataa sa'a kana irraa akkamitti baafnaa jedhanii sanbooda Muktaar akkanatti taa'e xiqqoo erga yaade booda akkana jedhee mataa sa'a muraa jedhe sa'arraa mataa muran sanbooda warri baadiyaa waytalaalan ammallee distii mataa sa'a keessa jira sanbooda Muktaar mataa sa'a murree distiin garuu hin baane jenna distii tumaatii irraa baasaa jedhe sanbooda distii tumanii mataa sa'a irraa baasan sanbooda Muktaar isaan irraa fagaatee taa'ee samii kana irra samii keessa ilaalaan akkanatti maal taate Muktaar bar distii baasnee jirra mataa sa'a irraa jedhanii Muktaar akkana jedhe osoo an jiraachuu baadhe hoo akkamuma gootan jedheen jedhama akka waan mala jechima kenneefi suuraan isiin sadaffaa kun ammoo manguddichi kun bilbilatu jalaa tabalaashee manguddichi suura irra bu'u kun bilbilli jalaa tabalaashee hojjechiisuudhaaf deeme wayita bakka bilbila hojjechiisan itti kennu bilbila kana naa laal jennaa wayita laalu bilbilli hin dalaga sanbooda akkana jedheen bar bilbilli kee hin dalagaa jedheen tayyib ijoolleen tiyya maanaaf hin bilbillee jedheen warra keessanii bilbila namni hagam akka isin yaadu isin hin beeytanii bas warra keessanii bilbila walitti yoo qabnee dubbanne ammoo iccitii kee nama itti himattu beeki lammaffaa nama yaada yookaan gorsa irraa fudhattullee beeki sadaffaa ammoo warra keessan jabeeffadhaa sinin jechuu barbaade yoo iddoo tana ka geettu ta'e